Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa ani nagaa godha galata rabbii haa ta'u. Egaa har'a waa'ee seenaa mucayyoo tokko baay'ee na gaddisiise. Mucittiin utuu gaa'elaan dhaabbateen ufin jijjiirattee akkasuma biyyaa baatee egaa sammuun keenya baay'ee dogoggoraadha. Shamarran kun isheenis maal gooti gaafa biyya arabaa deemtee akkasuma feesbuukarraa mucaa dhiiraa waliin wal baranii achi gaa'ela koo narraa wadhatte innis tolee jedhee mana ijaarrannaa jedhee isheenis walii galteedhaan gaafa birriitti ergitu jarri kun qaamaan waliin beekan akkasuma feesbuukarraa wal baranii qaamaan utuu waliin beekini birriitti ergitaa turte mucayyoon kun birrii sana gaafatti ergitu manan ijaaree mana gaafa ijaari kattee birriitti ergitu ishette birrii hinuma ergiti inni suuraa footoo mana namaa kaasee ittuma ergaa jalqabaa kaasee hanga umaatti manuma namaa kaasanii zimjee isheen dhuguma seete birrii hamma umaatti ittuma ergiti isheen dhuguma mana kotunaa ijaaramaa jira seete birrii ishee ergitee birrii waggaa torbaa irraa fixee isaa booda naan galannaan koottu jedhee egaa Addis Ababa boolee keessatti si eegatee gaafa isheen galtu inni aqees isheen barbaanne isheenis immoo eessa isaa hin beektu maatii kiyyillee maatiin isheellee dhugaa rabbiiti maatiin isheellee mana ari'anii jiru mucayyoo kana hin boosiin maraatti amma daawwaltee natti himatti ture. Maaliif nan deebi'a adaraa kee na deebisittee gad deebitee nama qabatte amma mucayyoon kun adaraa keessan barumsa isiniif haa ta'u warra hunduu gaa'elaan dhaabbatee dhuftan akkasumaan dhiiraan hin gowwoomfamina adaraa keessanii warroota gaa'elaan dhaabbatee dhuftanii gowwoomfamtan utuu hin ta'in warroonni gaa'ela dhaabbannee waan bu'aa bahii keessa abbaa manaa ofii waliin dabarsinee daa'ima waliin godhannee nuyyuu no abbaan manaa waan inni nurratti hojjetu warroonni seenaa koo dhaggeeffataniitan hin beektu. Egaa mucayyoon kun amma gadda baay'ee turra ga'ee warroota akkasii adaraa keessan of eeggadhaa dhugaa rabbii warroonni utuu gaa'elaan dhaabbatiin dhuftan shamarroonni biyya arabaa jirtan yoo barbaadde qarshii kee walitti qabattee yoo of kabachiisuu barbaadde yoo of kabachiisuu sammuu kee eeggachuu barbaadde qarshii kee walitti qabadhuutii galii ijaarradhu. Har'a dhiira ijaanii hin beekne feesbuukarraan agartee birrii keetti narcaasi. Si'iif har'atu hin taane gaafa biyya galtee gaabbii guddaatu sitti dhaga'ama dhugaa rabbiiti. Har'a sitti hin fakkaatu. Mucayyoon kun amma biyya galtee saree taatee jirti. Namni biyya arabaa hamma kana ture silaa waan guddaa irra gahaa ture. Waan guddaa irra geessee galti kabaja guddaa argatti ture. Garuu isheen qooda kabajaa salphina. Kanaafiyyuu of eeggannoo isin barbaachisaa. Adaraa keessan dogoggorarraa of haa eeggannu. Maaliif dhiirri ammaa nimti wajjin jiraataniyyuu bineensa namatti ta'eera. Isin immoo warroonni utuu hirmiin jirtanii dhugaa rabbiiti gaafa isin birrii keessa walitti qabattanii galtanii mana keessan ijaarrattanii waan hundaa guuttattanii isa as teessanii birrii waggaa meeqaan mana ijaaruu dadhabdan birrii keessan salphaatiin mana keessanis ijaarrattanii karaa biraallee kabajaan jiraattu mana keessan kabajaan gaa'ela keessanis kabajaan salphina dhugaa rabbii salphina akkanaa rabbi namaa oolchu. Maaliif waggaa amma kana yookiin maatii isheetti hin argine maatii ishee biraallee kabajan arganne yookiin immoo heerumteellee kabaja hin arganne kun waggaa hamma kana bilaasha laffaatee dhugaa rabbii mucaan kun hin boossi hin gadditi. Kanaafiyyuu adaraa keessaa of eeggadhaa warroonni akkasii. Maaliif warroota seenaa koo dhaggeeffattanii
an abbaa manaa koo waliin daa'iman qaban ture. Daa'ima koollee narraa fudhatee qarshii ani hojjechaa turellee qarshii koollee narraa fixee anuu kunoo sammuu koo gadhiisatan jira maraa hedheetan jira. Qalbiin natti hin jirtu garuu kan mucayyoo kanaa immoo adda. Isheen immoo adda. Dhugaa rabbiiti. Kan fuula isaan beekne, kan eenyummaa isaan beekne. Maal akkamittiin itti argitu birrii dhugaa rabbii akkamitti argama? Dhugaa rabbiiti maal sammuu nama keessaa fuudhama? Maaloo dhugaa rabbii warroonni biyya arabaa jiru kun maalumaa dhugaa rabbii naaf gaaffiidha. Jaratu namatti daggama moo anaaf gaaffiidha kun dhugaa rabbiiti. Maaliifi nama eessa isaan beekne? Nama eessatti hin beekne yookiin maatiin koo hin beekne maal jedheen qarshiitti argame? Dhugaa rabbii. Hin ta'u waan akkasii dhugaa rabbii dhiisa. Warroonni akkasii dhiisa dhugaa rabbii. Galaama heerumaa rakkoon qabu. Inni isin barbaade gaafa isin biyya galtan haa dhufu mana warra keessanii. Inni akkas qilleensarraa qarshii kee ergii mana ijaarannaa waan guddaa rageenyaa anis asiin hojjedhaa atis achii hojjedhu inni siin jedhu kuni hin soba dhugaa baqa hin amaniin dhugaa rabbiiti. Kun soba maaliifi innis waan hojjetu hin qabu dhugaa rabbii mana bunaa jala taa'u hojiinsaa nadheen ari'uu hojiinsaa gaafati galtee achi biyya sanaa badee salphatta dhugaa rabbii sitti fakkaatu gaadha gaaficha salphine. Kanaafiyyuu har'a ofaa eeggannu salphinarra har'a barumsa isiniif haa ta'u dhugaa rabbii barumsa isiniif haa ta'u. Maaliifiyyuu warroota akka keenyarra warroota salphate warroota iddoo malitti miidhame dhugaa rabbii abbaan manaallee warroota salphise isaanirraa barumsa isiniif haa ta'u. Warroonni akkasii nama hin beekne gaa'ela wajjin irraa wadhatanii qarshii keessanii hin harcaasinaa. Gaafa isin qarshii keessan harcaastanii mana achiitti ijaartanii inni hansi caaltu fuudhee borachiiti. Maatuu galagalas ilaala. Kanaafuu umurii kee mana arabaatti fixxaati. Mana arabaatti umurii kee bilaasha fixxa. Achi inni sagal qaba. Sobee garuu siif immoo hin gagaata. Kanaafuu dhiisi birrii kee maan si gubaa kaawwadhu yoo si danda'ame. Kaadhu walitti qabadhu galii ijaarradhu. Yoo fira gaarii qabaatte yoo obbolaa gaarii qabaatte ijaarsifadhu. Garuu ammallee firri gaarii birrii bira hin darbu amma firri birriidha waan ta'eef isa kana gara bitu beeka. Namni amanamuu birriillee jira hin yaadu. Maaliifi anayyuu maatiin kii haa umti na alteeyyuu na jibbitee jirti. Kanaafiyyuu ani firri jira jedhee hin amanu waa'ee birri irratti. Kanaafuu isinii danda'ame ofii keessan ijaarradhaa. Yoo fira amanamuu qabaattan fira keessan ijaarsifadhaati. Mana keessan maqaa keessanitti bitadhaa. Daraan dogoggoriina. Abbaa manaa keessan hunduu haa ta'u maqaa keessanitti bitadhaa. Maaliifi situ ama'ee bitate. Situ laffa'ee bitate inni maqaa isaatti bitate suni booda bayisiin jechuu danda'a. Booda si ari'uu danda'a. Kanaafiyyuu maqaa keetti bita'u ijaarradhu. Maaliifi situ dafqe situ immoo miidhame malee inni har'a maqaa isaatti bitate tafanaansa se'ee qanii barbaade si baasee yoo barbaade manatti yoo si gashu yoo isi danda'a gaafa maqaa isaatti bitate akka garaa isaatti. Kanaafuu of eeggannoo nu barbaachisa. Hin dogoggoriinaa adaraa keessan isinin jaa dhugaa rabbiiti. Ani egaa har'allee waa'ee mucittii kana baay'ee na aarsinaan as bahee maaliif seenaa kana yeroo dhaggeeffachuu dadhabe dhugaa rabbii kan koo caalaatti imimmaan qabachuun dadhabe. Maaliifi dhiirri yeroo biyya jiranii akkanaan fakkaatu namuma gaarii fakkaatee garuu namni gaafa biraa deemu yeroo akkanatti bineensa deebi'ee namatti ta'u dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee. Maaliif immoo bahaa egaa birrii ofiisaa hojjetatee dafqee utuu deema ta'ee utuu akkas taatee illee rakkoo hin qabu ture. Garuu inni kuni qarshii ani itti arguunumaa hamman arabaa keessatti sammuu hiphatee kaan maraatee kaan lubbuu isaa dhabaa haan hojjetee itti ergu orma biyya arabaa jiru.
isumaan immoo deebisee maal go'a? Isumaan immoo achi nadheen faana deema. Nadheen faana fiigaa mana bunaa jala taa'u hojiinsaa utuu nama beeku ta'e. Utuu nama beeku ta'e dhugaa rabbiitii asiitii yoo haati mana asii biyya Arabaatii dalagdee innillee achiitii waa yaadee hojjechuu qaba ture. Waliin guddannaa namni yaadu akkanatti ture. Garuu dhiirri ammaa nadheen acariyee achi nadheen faana fiigaa. Isheen biyya Arabaa deemtu immoo jireenya kun jijjiirradhaa. Ofa jijjiireen guddadheen galee itti jiraadhaa ittiin boqodhattee mana Arabaa keessa kusukustii kaan reebamaa, kaan agabuu bulaa, kaan cunqurfamaa, kaan hir'abaa. Inni garuu bashannanee yoo barbaade durba qabatee deemaa, yoo barbaade hoteela isaa bulaa, yoo barbaade akka garaasaa ta'aa, gaafa barbaade silkii irratti cufaa, gaafa barbaade hanga laata namarratti raawwataa. Kanaafiyyuu nuti irratti haa naqaanu. Erga dhiirri kana fidee dhugaa rabbii warroonni biyya Arabaa jirtan hundi keessan irratti naqaa. Abbaa manaa keessan irratti of hin gatiina. Maaliif gaafa birrii quufee galagalee isin ilaalu? Dhugaa rabbii bilaasha taata. Gaafa birrii quufee galagalee isin ilaalu. Dhugaa rabbii. Kanaafiyyuu qarshii keessan seeraan qabadhaa. Kan waggaa 10 ijaartee yookiis waggaa 10 waggaa 7 amma kana teessee hammana ijaarrachuu hin dandeenye dhugaa rabbii otoo ofii kee qarshii kee ofittee walitti qabattee waggaa 2 gidduutti mana kee ijaarrattee galtee jireenya kee seeraan gaggeeffatta. Sammuu kee nagaa jiraatta. Garuu gaafa dhiiratu naa ijaaraa namatti naman qaba naman naa ijaara gaafa jettee waggaa 10 ittiin xumurtu mana tokko. Kanaafiyyuu dhugaa rabbii ta'uu baannaan yoo nama qabaattan nama isiniif amanamu hadaraa keessan yoo nama qabaattan nama jaarsifadhaa. Firoota keessan maatii keessan yoo maatiin tuu hin amanamu waan ta'eef yoo isinii danda'ame immoo hadaraa keessanii irra caalaatti buukii keessan irra naqadhaa. Galaa mana keessan ijaarradhaa. Dhugaa rabbii isin hin didu. Maal mana yoo ijaarrattan isin hin didu birrii keessan kaawwattanii seeraan mana kee ijaarrattee sammuu kee nagaa keessa teessee boqochuu si wayya. As biyya Arabaatti cunqurfamaa jiraattee namaaf garba ta'uu keerra bilaasha dhiiraaf jettee dhiirachi fuudhaa ooluuf jettee dhiirachi hudduu nadheen jalaa hin baaneef jettee garboomuu irra addinaati. Dhugaa rabbii galtee mana kee ijaarrattee koortee jiraachuu wayya. Yoo birrii natti ergitu malee sin barbaadu maal hojjee haadha durayyuu inni birrii kee nyaatuuf birrii makee nyaatee deemuun malee si waliin jiraachuun miti. Silas birrii makee barbaadeetu. Kanaafiyyuu yoo bakka birrii kee malee jee haadha dhugaa rabbii isaan gorsiinayyuu haa deemu. Birrii kee otoo nyaatiin haa deemu. Kanaafiyyuu hojjetee haa jiraachifatu ishee machii malee birrii keessan dhugaa rabbiitti hin dagatiina. Akka keenyan ta'ina. Adaraa keessanii maaliifi ani kunoo dogoggora guddaa keessa galee sammuu koo dhabee hojii Arabaa hojjechuullee hanga dadhabuutti ga'ee maatiin kiyyallee galee mallee maatii kiyya bukkee taa'aa illee jedhee maatiin kiyyallee na jibbanii kunoo hanga jibbamuutti hin ga'e jechaadha. Haati na dhalteeyyuu na jibbitee jechaadha. Kun dhugaa rabbii gaddisiisaadha. Barri isaas gaddisiisaadha. Namni isaas immoo amma jijjiirama. Akkuma barri jijjiirame namni jijjiirameera. Kanaafiyyuu adaraa keessan irratti of hin gatiinaa. Dhugaa rabbiiti ufaa eeggannu warroonni biyya Arabaa jirtanii. Galatoomaa guddaa galatoomaa sagantaa biraa walitti deebinaa. Warroonni viidiyoon kun sin bira ga'e adaraa keessan hin dabarsinaa. Gorsa isiniif ta'a. Barumsa isiniif haa ta'u. Subscribe gootan malee na bira hin darbinaa. Adaraa keessan isiniin jedha. Guddaa galatoomaa.